Hangafoota oduu. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Dariimuu keessatti haleellaa waraana Bilxiginnaa waliin godheen irratti injifannoo argachuu ibse. Qaala'insi jireenya biyyattii dhibbeentaa 33 akka dabalee mootummaan biyyattii ifoomsee jira. Waraanni kaaba biyyattii keessatti taa'amaa ture dhiibbaa dinagdee biyyattii keessatti rakkoo guddaa uumee jira. Baajanni waggaa baranaa birrii biliyoona 800tti kan dhiyaatu yoo ta'u kan bara darbee birrii biliyoona 100 oliin caala. Hanqinni baajataas haalaan guddateera. Amma bal'ina oduu. Harka fuunee kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii ani kan isinii waliin turtuu Giiftii Sharafii hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turtii gaarii. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo haga gabaasni kun qindaa'etti lola ganda qullittiitti qubsuma diinaa mooraa ijaarsaa daandii baadiyyaatti marsaa lammaffaa humna reebduu ganduma qullittiitti godhameen humna diinaa walumaa galatti 51 ol ajjeefamuu 31 ol madeessuun mooraa sana keessaa buqqisiiseera. Magaalaa Amboo qarqara bakka addaa Boxootti haxxee hidhuun 15 du'aan 4 ammoo madoo dandammii hin qabneen yoo adabu konkolaataa tokkos daaraa godheera. Walumaa galatti lola guyyaa har'aa gaggeeffameen qubsuma diinaa ganda Galaan Waddeessaa fi Qullittii yoo buqqisan ganda Qullittii fi magaalaa Amboo jalaa bakka addaa Boxootti diina 66 du'aan 35 ammoo madoon adabeera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Dariimuu keessatti haleellaa har'aa ganamaa hagayyaa fudhateen magaalattii dhuunfachuun hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa cabsuun gadhiisisee jira. Kana malees haleellaa kanaan meeshaalee waraanaa hedduu fudhachuun hedduu ajjeesee gariin madeessuun waraana Bilxiginnaa harkaan booji'uu ajajaan waboo zoonichaa beeksise. Akkasumas gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa koonyaa Gujii jala socho'uu Cibraan Gooroo Dugdaa Buttaan Baddaa Magaadaa godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa gandaa Kalaltuu Sawaatiif Saraajee Elaa Baddeessaa jidduutti haxxee hidhuun waraana maafiyaa Abiy Ahmad kan maqaa sakattaa waboo jechuun ummata nagaa mana irraa gubaa lubbuu irraa baasaa qabeenya saamaa olii fi gadi fiigduu irratti gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraanaa Abiy Ahmad irratti fudhate. Ammas itti fufee aanaa Wadaaraa magaalaa Wadaaraa seenuun kaambii Baalataa'oo jedhamtu seenee tarkaanfii fudhateen loltuu PP5 battalatti ajjeesee 8 ammoo madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaatti lammiilee galii gadi aanaa qaban irratti rakkoo guddaa uumaa jira. Mootummaan Itoophiyaa bittaan boba'aa akka hin qaalofneef maallaqa baasee uummanni akka hin hubamneef tumsa godhaa ture jalaan kaasuu eegaleera. Qaala'insi jireenyaa biyyattii dhibbeentaa 33 yeroo ol ka'ee kanatti qaraxa mootummaan akka baharaatti kaffalchiisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa bara kana rakkoo hamaa keessa akka jiru hayyoonni dinagdee akka himanitti mootummaan yeroo kamiyyuu caalaa barana qorumsa jajjabduu keessa jira jedhan. Waraanni kaaba biyyattii keessatti dhiibbaa dinagdee uumuun oduu ijoo biyyattii ta'e. Kana qofaa miti weerarri Koovidii fi dhiibbaa waraana Yuukireen hordofee dhufe rakkoo hamaa ta'ee mul'ate. Kana malees gatiin boba'aa qaala'uun dhiibbaa dabalataa ta'ee mul'achaa jira. Baajanni waggaa baranaa birrii biliyoona 800tti kan dhiyaatu yoo ta'u kan bara darbee birrii biliyoona 100 oliin caala. Hanqinni baajataas haalaan guddateera. Akka mootummaan jedhutti yoo ta'e hanqinni baajataa birrii biliyoona 200 hanga biliyoona 300 ta'a jedhe. Biyyoonni kanaan dura gargaarsa kennaafii turan amma dhimma ofiitti goraniiru. Dhimma Itoophiyaa caalaa dubbii ijoon isaaniif waraana Yuukireen keessatti adeemaa jiru irratti. Biyyoonni gargaarsa kennan kaan isaanii immoo sababa waraana kaaba biyyattii wal qabatuun mufataniiru. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa akka himanitti manneen barnootaa sababii waraanaatiin diigaman ijaaruuf birrii biliyoona 80 ol barbaachisaa jedhe. Yaadi mootummaa hanqina baajataa lammiilee biyyattii irraa funaanee guutuu ta'uu mala jedhe. Hojjettoonni mootummaa qaala'insa jireenyaa waliin wal'aansoo wal qabaa jiran irratti mootummaaf hojjettoonni mootummaa dhimma qaala'insa jireenyaa irratti wal dhabdee hamaa uumamaa jira. Yoo qaala'insi jireenyaa kun Itoophiyaa keessatti dafee furmaata hin arganne ta'e rakkoo cimaa ta'e biyyattii irratti gaaga'amaa hamaa irra buusaa jira. Sababnii fi furmaanni qaala'insi lammiilee Itoophiyaa qoraa jiru dinagdee biyyattii waraanni waan miidheef bayyanachuu dhorge. Kaaba biyyattiin bu'uuraalee misoomaa miidhaman suphuuf birrii biliyoona 500 barbaachisa jedhu ogeessi dinagdee Abinat Balaay. Naannolee Tigraay, Amaaraa, Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz walumaa galatti kutaalee biyyattii gartokkee ta'uu waraanni miidhe.
Obbo Abinet gorsa dhimma taaksii daldalaa fi investimentii irratti akka jedhanitti uummata Itoophiyaa miliyoona 100 ol tareef mootummaan Itoophiyaa fedhii bu'uura uummata biyyattii guutuu qaba. Itoophiyaa ramaddu keessaa harki 60 hanga 70 tajaajila hawaasummaaf kan oolu yoo ta'e rakkoo uummata keenyaa akkamitti furmaata argachuu dhabe jechaa jiru hojjettoonni mootummaa mormii hamaa gochaa jiru jedhan keessa beektonni isaanii. Mootummaan qaratni meeshaalee qaraxaan kallattii biyya alaarraa galfamu hunda isaa irratti akka dabalu taasise. Haa ta'u malee boba'aa fi xaa'oo wantoota qaratni haaraan kun ilaallatu keessatti hin tarreeffamne ogeessi faayinaansii biyyattii obbo Abinaat adeemsi taaksii akkasii gomnummaan kan guutame jedhu. Sababni isaa qaratni xaa'oo fi boba'aa hammaatu balaan isaa hawaasa bal'aa bira gaha jedhe. Dippiloomaatonni meeshaalee biyya alaarraa galchan garuu qaraxa kanarraa bilisa. Kunis Itoophiyaan waliigaltee Veenaa waan mallatteessiteef jedhu obbo Abinaat Balaay. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii hanga ammaatti waan waliin turtaniif horaa bulaa deebanaa injifannoon kan uummata Oromooti. Yommutti diigamuu dallaan abbaa kooti antaa'een ilaalu wanaaf dhaala kooti dhugaan fiira kooti. Yommutti sarbamuu mirgi saba kooti antaa'een ilaalu anaaf qaama kooti dhugaan fiira kooti. Nan falmaa hinkennu laala baakoo nan falmaa hinkennu laala baakoo antaa'een ilaalu hinkennu laala baakoo ormi qe'een naalu hinkennu laala baakoo falmadhu laala baakee ormi qe'ees naalu falmadhu laala baakee falmadhu laala baakee utuu laaltuu diigamee manni yaadayessa jalliftee maateessaa falmadhu beessa. Utuu laaltuu diigamee manni haadhayessa jalliftee maateessaa falmachuun beessa. Falmadhu laala baakee jalliftee maateessaa falmadhu laala baakee falmadhu laala baakee jalliftee maateessaa falmadhu laala baakee. Sammuun koo namanuu buddeen soobaa nyaachuu eenyummaa koo haalee kan ormaa fudhachuu. Sammuun koo namanuu buddeen soobaa nyaachuu eenyummaa koo haalee kan ormaa fudhachuu seenaan naa komachuu. Nan falmaa hinkennu laala baakoo nan falmaa hinkennu laala baakoo jalliseen ilaalu hinkennu laala baakoo ormi qe'een naalu hinkennu laala baakoo.